uffata dhiqataa? Maal hojii hojjettee fixettaati? Fixeeree. Fixee dhuftee na biraan Waa si gaafachuu qarmi. maal na gaafate? Ijoollee filgatii wayii naamame. Maal qarshii? Qarshii qabu naa kennituuf. Isaan fidee siin kenna qarshii. Kanuma qofa si gaafadhaa jiraadhe. Ante kana na gaafachuu baatte eessa fidee si taatee nu fayyada? Amma naan kennu jechuun qarshii Hojii si argee. kennan jiru hojii kan ta'e hojjedhu gamana dalagii. Wal argee. Kanoo kana karra kana gadi hin ba'in. Maayiree dureettiidhaaf kennaan jirtu qarshii yoo si gaafatte anamaan odooggatu. Ammallee baay'ee bira dhaquu malee. Waamaa godhee danda'u amma na biraa deemshi. Deemiti hojii hojjedhu. Na biraa deemi. Birri isiin muka keessa na azooru birri nyaatti kana biratti. Daamatti akka mara barumsaa barataa akka yoo waan kennu qabu. Ini qarshii takkatti kan gaafadhee naan oolchisu. Ijoollee dureettii ta'eetu otoo na kennaaf jechuudha. Tamu maal taatee arteetta? Eenyu si arsee? Maaltu si galcheessu? Kan ta'in kaafii obboleessan teetiin keessa na himee boonu si arseera. Dabra deemu. Qoy maal ta'e garuu? Dabra deemis hin jedhaan oolu hin qaaqee. Maaniree maal si godheeran akkanatti taatuuf maaltu si arsee? Harmeen nagee lidatii deemuuf ta'a qarshii naa kennii jedhanii jennaani. Ani qarshii ati keessaan deemtu qabuyyuu na biraa deemu jettee naari. Dhattee lidatii dhaquuf ta'a birii naa kenni jettee. Maal jedhaa? Akkas gaafatanii birii qara akkas jettee si kennite? Akkoo akkam jedhee gaafattere? Lidatii dhaquuf ta'a jettee isin birii fuutee si kennite jechuudha. Amma asuma taayitiin eega akkamii akka birii fuudhamu an fuudhee dhufee si mul'isa ishee. Kijiba taa'e. Harmee maal jaatta? Uffata miicaa. Uffata maali hattaa miicuu maal jechuu? Mee ati guyyaa hundayyuu barumsarra oolaatta? Akkasii miti aniyyuu miicaa. Adda boqonnaa waati qabdu fa'aa qottuuf jedhee si miicaa. Harooma. Si miicaa maali? Yoo ta'e illee ati miicuun qabdu anuun miicaa maal? Anu si miicaa maal kun qabuudhis. Akka adda kan kee miicitaa ati uffata namni biraa namni miicuun jiru maal jechuu? Na bira lidatii tokko dhaqu malee naan jettee dhuftee asin mata na dhukkubsaa oolte amma na bira. Lidatii sin jettee? Lidatii Fayyaayyuu qabdi qomxettiin kun. Hee badana. bira aree kuno. Lidatii dhaquuftaa birii sin jetti siin saalfattuu gizee maraa dhufa. An kanaani kana galuu didee. An garuu barsiisaan nandaa'oti wayii koppii godhaan jedhee ati birrii hin qabdu jedhee saalfadhee jedhisee. Kaati laal ati barumsa akka gaana saalfatte isi amma muka keessa zooru. Dhuftee birii gatii sin jetti bakka adii sin jetti sirnaa ulbillaa kan taa'atti. Amma akki gootu kayyati kay bakka. Kay deemi ani si kennu birri si kennaa ol ta'e. Birriin qabdaa? Kan keemu. Kan kee nama maati mana barumsaatiin na gaafataatti malee akkasii muka keessa zooru kun miti bee. Kay dhiisi akka. Eshi. Kay. Adda kan kee miicitaa amma kan? Maanta bakka dhiisa nuun miidha deema. Kay deemati. Eshi. Si gaana kun? Hin gaafate? Hingaa bakka. Daddafi deebishee. Bakka hagaati deemtoo ta'e. Waan nyaata illee godhee si daddafi. Eshi. Hin turiinu. In turu qarayyuu barsiisaan qaata hidheera eshi. Eshi bakka. Eshi jaarmee. Eshi. Argaa birrii. Argaa jirtaan yoo laal fudhee laalii sin jedhaa birrii fudhee dhufe. Akka fedhe yoo fudhee dhufe birrii argaa taa'eetu. Maal jettee irraa fudhattee? Kijibuuf hin jenne qara hin kijibee kaa kijibee fudhee dhufe maanni? Argaa taa'e. Maal rakkatti isaa bakka? Hallaqaa masfas jedhee. Kanammaa hojii isii amma isiin yaaddu. Hawaa isiin mana barumsaatu waa hunda jallisee obsee eegalu fa'aa isiin ammoo dhufaasii akka kijibaa qarshii hordofee waa isiin hojjetu kana hunda waa harreetti hojjetu.
Nagaa. Sigirtan baanee maali? Ba'aa jira bakka birrii fuudhee si fidaara akkami akka fuudhee dha argite. Gadi kan qamaan ollee hin qamaan as kan qamaanu. Maal seeqaa yeroo sa'aatii akkanatti qaba. Birrii bee akka fuudhuun ila harmee waliin qaaqaa ture. Fiddee birrii? Kunuuti. Ishi bakka beeni kan deebiin qabaana. Haala bakka dabraa jira hin deemu yoo birriin qabu guyyaa hundaa immoo liqaa. Hin qamaanu? Hin qamaanu bakka acha ani qamaati deem bakka. Bakka shaanini bakka. Eshi gaabura bakka harmee sabee dhufa. Ishi bakka. Eshi. Ishi. Harmee aga moofata dhiqaa jirta. Aga mana didnee hojii hojjennu kootti waliin jennaan deembaatee hin deemne asiin. Ishi. Amma maal godhuftee nagaataatti? Reetti eessaa dhaqi jettee qarshii kennitee jirti. Bireetti immoo. Bireetti mana barumsaa wanna tokko koppii godhadha jettee birri narraa fudhattee baatee. Maal? Ka isa kenne. Hojii hojjedhaa ati qaaqaa dhuftee na bataata hojjettu deemtee ati. Yookiin kootti hojjedhu kana waliin. Amanni waan beekuuf itti sii qabadhee dhufeera. Maanni? Waan isiin hojjetaa ool. Mees namu. Kennite bakka isiin fiddee ittiin jettu. Kun maal inni maal godhaatti? Kennu qarshii asitti kennite kun mucaa suuqii sanii facaatii gurgurusanii kennaaf. Eshi. Qoy. Harmee ilu akka tana namanne waan beekuuf viidiyoo si waraabee dhufeen. Namu isa akkana si amanaan jiran. Hin badee ana daasii akkana muka keessa naa zooraa oolaatti ani naa barataatti jedhee ganamaan ka'ee malee uffata yuunifoormii si kamara barumsaan dhadhummii caaniin. Qoy dhiis amma dhiis haa dhuftu. Haa dhuftu yoo isin dhufte hin gaafadha amnatu gaafata dhiisi. Haa dhuftu an. Haa dhuftu qoy. Fidle? Esa na olta fatto. Andate proprio per fare. Ci fatta? Ati na yung mamma na sabata na. Ati maali kasi salma si galchisi. Amma na olin kaki. Esa olta fatta sin jedhe. Eessa dhaqa sin jedhee bayar mi. Mala ish fid kasi mbo godhadha jettee baate san nakkeen. Naan kan jiru yaa. Daddab nakkeen maal beekan? Godhe mana kanatti hin galuun ni kana rafutee baate. Fidi daddab sin jedhaan. Nani yisisin daddab nakkeen. Maali. Fid. Kun maali? Kolaali kau kabilaal. Esa olta dhufaatu qoyaati. An kabas barsi an kasi erge. 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 Himisi olka lama olka. Erge. Nahim. Erge. Himisi olka lama olka. Amma dhagaata. Simbe. Esa olta dhufaatu kasin jedhan. Lamu kaloo kana kaluma kana balamu. Nargit ina yubbaata kaloo kana.